Luqaas 19:8 Zakkiyoos garuu ka'ee gooftichaan yaa gooftaa walakkaa qabeenya kooti warra deegaadhaaf nan kennaa kana malees eenyu irraallee waan tokko giddisiisee fudhadheera yoon ta'eef dachaa 4 nan baasaaf jedhe. Yesuus deebiseefi har'a tokko fayyinni 2 maatii kanaaf 3 ta'eera. Mee ameen jedhaa. Namni kunis ilma Abrahaami ilmi namaa isa bade barbaaduudhaaf fayyisuudhaaf dhufeera jedhe. Ameen. Naa bukkee keessanii harkaan qabaa. Barbaadamaa argamu barbaadeedhaani. Dabalaa jabeessaatti naa'imaa kun mata duree kooti. Barbaadamaa argamu barbaadeedhaani. Isa barbaadamee hin argamne jedhaani. Hin barbaadin jedhaani. Isa barbaadamee argamu barbaadeedhaani. Ameen jedhaa achumaan. Harka keessan ol kaasaa har'a jedhaa. Isa barbaadamee argamuun barbaadeedhaa. Argadheen immoo gala jedhaa. Ameen jedhaa achumaan. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaan bakka kanatti namicha maqaan isaa Zakkiyoos jedhamu qaraxxuu warra Ayihudii warra kan ta'e mootii warra Roomaatiif immoo kan hojjetu. Yeroo Zakkiyoos hojii faayinaansii geggeessu yookiis qaraxa kutuudhaan hojjetu mootii warra Roomaa biyya Yihudaa mo'anii waan jiraniif sirni bittaa yeroo sanaa sirna bittaa warra Roomi. Sirna bittaa warra Room jala taa'ee qaraxa funaana. Iyesuus Kiristoos guyyaa gaaf tokko Yerikoo seene. Yerikoo qabxii 3 nan isinitti hima. Yerikoon amala ishee keessaa waan gurguddaa 3 gooti. Tokko Yerikoon nama iyyisiifti. Yerikoon maal nama gootin jedhe? Biyya nama iyyisiisuudhaan beekamtu hin darbitu namaan jettee karaa namatti cuftu biyya ijoollee Waaqayyoo iyyisiisuudhaan sadarkaa qabattee jirtu seene Yesuus. Ameen ameen. Yerikoon hin jedheelaa qabxin inni jalqabaa amala ishee keessaa ijoollee Waaqayyootti karaa cuftee ormoota osoo hin taane ijoollee Waaqayyootiin iyyaatti. Eenyuun iyyaatti hin jedhe? Na duuka dabalaa dubbadhaa ijoollee eenyuutiin? Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 6 isin deebisa. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 6 gaafa dhaqxanii ilaaltan Waaqayyo gooftaan saba Israa'eliin Iyyaasuutti kennee Iyyaasuun yeroo inni gara biyya kakuutti fuudhee deemaa jiru biyya ilaagaa namni tokko rafee jennaan ani dhufeen dubuk godhennaa qaldiin hin jiru waan argiif kanaaf ani gidduutti Yesuus gooftaan dabalaa ameen jedhaa. Yeroo Iyyaasuun saba Waaqayyoo warra kakuudhaan biyya Gibsiitii baan fuudhee gara biyya aannaniif damma yaasutti deemaa jiru yeroo isaan Yerikoo ga'an mandarri Yerikoo akka namni keessaa gadi hin baaneef akka namni olitti hin linneef maal taate jedhaa jabaattee cufamte jedha. Kanarraa kan ka'e Iyyaasuun waa'ee Yerikootiif garaansaa raafamee boonyaani Waaqayyoon kadhannaa Waaqayyoo akkasidha. Iyyaasuun eenyaan waan sitti mad eenyaan har'a akka kaleessaa miti eenyaan gurra keessa lamaan qabattanii guyyaatti si'a tokko iyyitu. Yeroo iyyitan immoo hin teessu hin jenne eenyaan hin naannoftu. Deemsa qaba jechuudhaan barbaaduu qaba taa'uu qabu achuma taa'aa iyyaan jenne ka'aa deemaa hin. Olaadhaa labasiyaa. Haleluuyaa. Warri akka deemaniif iyyaa akka deemaniif itti faradamu kun ijoollee Waaqayyoodha. Warra Waaqayyoo hidda Abrahaam fira Waaqayyoo warra ta'anitti murtiin kun murtaa. Yeroo kana Iyyaasuun dhaqee Israa'elootaan akkas jedhe akka gootanii warri lubaa ishi warri dargaggoon ishi warri faarfattoon ishi warri gabatee kakuu baattan ishi hundi keessanuu ka'a. Sabni ijoolleedha hamma isa guddaatti kaa'e dheenaan gurra keessan lamaan qabadhaatti maal godhaa? Iyyaa Yerikoo naanna'e. Si'a meeqa naannoof dannaan guyyaa jalqabaa si'uma tokko naannooftu. Dhaqanii guyyaa guutuu iyyaa oolan. Wara iyyaa oolanii nama hundatti iyyaa beekaasin ijoolleen hin iyyiti. Hundumtuu wal harkaa fuudhee iyya. Yeroo tokko waldaadhaa yeroo iyyaa isiniin jedhan yoo isaan yeroo 3 iyyaadhaan isin immoo 7 godhadhaa. Haji guyyaa rikichi malee Yesuus bara baraan gooftaadha. Hin iyya Israa'el hundumtinu jaarsiin iyya jaartiin iyya dargaggeessin iyya dargaggeettiin iyya. Qomoon kun qomoo kakuudhaan deemaa jiru harka keenyatti qabi maaloo waan jedha.
isa si iyyisiisaa turetti har'a waaqayyo isa dhumaa tuqaa itti kenna jigeessi dabarsa. Mintaani aminin keessan bo aminin keessan intaan isa si iyyisiisaa ture har'a isa dhumaa iyyitee jigsitee galtan jedhan. Yerikoon amala sheekee amaal gootin jedhee iyyisiistuudha. Isa eenyuun iyyisiisti warra kakuudhaan biyya kakuutti deeman ijoollee waaqayyo iyyisiisti. Iyyaa oolanii gaafa isaan galan isa lammaffaas akkasuma godhan iyyaa oolanii galan itti naanna'anii maal gochaa jiru jarri kun akka Yerikoon jigu barbaadu. Maal barbaadu hin jedhe na bukkee keessanii harkaan qabaa ati maal barbaadda jedhaani dabalaa qabaati ati maal barbaadda jedhaani har'a dhugaan sitti maatumati barbaaduu baatteeyyuu nuyi baay'anne yoo namni shan namni ja'a mame nuyi warri kaan hin amanna walii wajjin taane kan kees kan koos kan biyya kanaas kan saba kanaas jiskinee galla. Ayyayya akkamittamiin jedhu laata daraa waaqayyo walii wajjin taaneen jedheem yoo ati namni shan namni ja'a amanuudhaa baatte yoo garaan kee mame yoo garaan kee shakke har'a nama shan nama ja'a nama torba nama saddeeti wajjin nan amana nan iyyaa waan ijoollee waaqayyo iyyisiise jiksinee gallan jedhean. Hallelujah. ኢየሱስ ጌታ ነው። የሪኮን ኢየሱስቱዳ ህንየ ሁንዱ ጉያለም መታስ ያወለን ይገለን ሜሬ ኖጂ ጉዲ ደረን ገለን ኢያሱዳ ለከደና አመዩ ጉያ ፈጅረን ቦርስ ገነ መካኒ አከም ጎለናን ኢያይለ ኢያሱን ቦርስ ገነ መካኒ ኢያወለን ይገለን አመስ ጉያ ሰደፋኒ ነው ያርፈፋን ሸነፋን ጃፋን ጋፈቶር በፋከደ ኢሰዱ ማረደ ዮሚሊስ ኑበሰን ሂኑማ ደምቶደ Yoda dabdanis taun injirod. Yo sagaleris indides hamu madandesan iyitod. Malgoranan siya torbanan notod. Hallelujah. Maltu ta harra isaduma ennani waaqayyo Iyyasu gaafannani isaduma inni ijoollee koo iyyisiisa guyyaa jaala koofsise harra jigade waaqash. Hadadajina sela bahadia. Farfattoota inni iyyisiise luboota inni iyyisiise paastoroota inni iyyisiise ladii kotorro bohodiyaasa raajota inni iyyisiise isa dhumaa har'a gatii kaffalchiisu si kaffalchiisa malee sirraa jigaa irra deemtee galtan jedhe. Guyyaa dhumaa si'a torba naannaani yeroo torbaffaa takka jedhe waaqayyo amma isa dhumaa jedhe fiingeen na fuudhe hundumtuu wal gaati huursaa iyyaannani yeroo isaan humna iyyaatti dabalan waaqayyo Yerikoo siidaadhaan ijaarame dhagaadhaan gana baamame oolaa taadaa kama hadiya afuura isaa itti si erga har'a waaqash jabaadhee ijaarameera waan jedhu oolaatii jaan jabaadhee ijaarameera waan jedhu Adaamaa keessa jabaadhee ijaarameera waan jedhu Oromiyaa keessa jabaadhee ijaarameera waan jedhu Itoophiyaa keessa jabaadhee ijaarameera waan jedhu gaanfa Afrikaa irra har'a waaqayyo sagalee isa dhumaatiin hinjiksa keessa lixxee boojuu ammaartee baata. Ay. Ani galala bako keessatti nama amanu barbaada. Sagalee waaqayyo billaa qara lamaati nama amanu waan haaraa godha. Caljettee kee darbitu marra boojuu guuta. Yerikoon amala ishee keessa maaloolan jedhe maayettan Adaamaa yoo nagaafattan waajjira mootummaa yoo nagaafattan Oromiyaa yoo nagaafattan Itoophiyaa yoo nagaafattan abbaa keenya hin iyyisiisti akaakayyuu keenya hin iyyisiisti abaabayyuu keenya hin iyyisiisti nuun hin iyyisiisti ergaansii qaba nu iyyisiisaa ijoollee keenyatti hin darbuun jedhan haata jaanaa sakaba hadoola bahadiya anaaf siin iyyisiisee darbee ijoollee koof ijoollee keetti hin darbuun jedhan namni tokko harka kee darbadhuuti yeessani na duukaa. Booree amantii yoo godhatte bichaa taa'ina dhaggeeffadhu. Kana alaa daraa waaqayyo dhaqi dhagaa keetun. Sirriitti dhaggeeffadha. Annan neekkama yoo neekkame mogaarummaaf malee amaaf sin neekkamu. Erga dhufnee pheenxee ishee afurri waaqayyoo keessa hollatu taana. Ta'uu baannaan akka waldaa Pergaamoon bu'aa taane yookiin tufamu yookiin hafu giddu galeessan ta'in numa wajjin garee ta'i har'a waaqayyo gooftaan anaaf siin dabalatee waa godhan jedheen. Ani amma si qofaatti lallabamini inni akaakayyuu fa baabayyuu keenya waggaa 100 waggaa 400 Itoophiyaa keessa gaanfa Afrikaati ati gurraacha maqaa jedhu inni nu boosise mataansa ergaansi qaba harka kee ol kaasi. Ana akka biyyaatti lallabaa jira. Anaanis siinis iyyisiisee anaaf dhala kootti anaaf dhala keetti hin darbu ergaan qaba har'a hin jigan jedheen. Namni tokko ariifadhu amantiidhaan hin jigan maaloo. Haleluuyaa. Yerikoon iyyisiistuudha mala ishee kee. Gaafa Yesuus Yerikoo dhaqee Wangeela Maatewos keessatti gaafata ilaaltan namicha maqaan isaa Barximeewos jedhamutu jira.
amma isiitti argisiisa yeroo Iyyaasuun faa dhufanii Waaqayyotu raasee jigse ergi bara sanaatti namni deebisee isheen ijaarre Waaqayyo ergamaa isaatti ergee afura isaatti ergee hollachiisee siidaa isheen jabeessitee ijaarte Waaqayyo raasee jigse akka deebi'ee seenaan ishee hin ijaaramnetti rakkisaan kee har'a jiga na bukkee keetti galagaliiti baroodi halleluuyaa jedhime qooti namni sibira maal beennanu hattuunu jiraachuu danda'aati kudha lama kiyaa'u tokko Yihuudaadha amma kana kiyaama tokko ni batee yaada itti galagal halleluuyaa jedhamaniiti haa haltaalet Yesuus gooftaadha har'a Waaqayyo isa dhumaa sagalee itti siifida akka deebi'ee hin ijaaramnetti si duraa jiga abjuu kee duraa jiga kakuu kee duraa jiga mul'ata kee duraa jiga inni si iyyisiise dhala keetti hin darbu jedhan aw mana hojii keessa yoona baay'ee bu'a waajjira kee yoona baay'ee bu'a ollaadha yoona baay'ee bu'a si bo'isi iyyisiisu wayyo በኢየሱስ ስም ይላን ጅጉዲ ደዮ እናና ጁላ ጋዱላ በሐሳ በኢየሱስ ስም የናን ጅጉዲ ደዮ ነመከራታው አምናን ጅጉዲ ደምኒዮ ሰገሌ ራጁ ማራት ነው ናን ጅጉዲ ደምኒዮ ለክቦ እይከኩ መለማቆስ ደጥ ጀጎራታ አይ 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 እይነማ ተኮ በረነ ጀጎራታ እንጀሪያን እይ ቀሮ እይ ቀሬ እይ ጃርሳ እይ ጃርቲ እይ ወራ ኦጌሳ እይ ወራ በርሲሳ እይ ወራ ቢያቡልቸኒ እይ ወራ ወልዳ ቡልቸኒ እይ ፓስተሮ ተራጆታ በረነ ይሰዱማ የሪኮት ፈረዳ ከከውላ ካሲስ ያተኮ ደበሊቲ ትፈረደ ሜረዲ ማሎ ሃሌሉያ ጋፈጂ ጓከ ጎዴ ጋያሱን አከጎተን ኤና ኢቶልጠኔ ጨሉመተኒ ከያምበይና ኤና ኢሼ ቁበቲ ወርቄ ቀብዱ ወርቄ ሸቲ ባወዳ sangoota sharo ina jesnan jedhe gurra daire boju samai barana Waaqayyo waasi shamsi sanjere አው ሰገሌለክ ቃሉ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሰው አይደለም የኔ አማርኛ እቺ ብቻ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ናቡከ ከርካና ቀብ ያሪፈዱ ኢየሱስ ጌታ ነው አባሳምቢክ Waaqayyo harra ዋወጋ ቶርባ ዋወጋጃ ዋወጋ ኩረ ቶርባ ዋወጋ ሰገልሲ ኢየሱስ hinjiksa boju guuta iyyisistu ነው በቃ ማለሽካ iyyisiste jigde gachit maca ogere ማቴዎስ ከትሞሮፍ ተይላልተን በርጢሚዎስ ኢጂሳ ጃማድ ጃምሲቴ ኦፍ ከሰ ከሰቴስ ማልጎተን ጀ የሪኮን ጃምሲቴ ኦፍ ከሰ ከሰቴስ ጋፋ ኢየሱስ አቺ እንደርቡ ድፉ ኢየሱስ ከሰ እንደርባችራ ሉካስ አደገ በርጢሚዎስ አከደ ኢን በዳዊት ናማሪን ታ ጨልሲት አመሊ ወራ የሪኮ የሮነም ልዩ ጨልሳ ጨለ ነማንጀሩ አመሊ ወራ የሪኮት የሮነም ዱበቱን ዱበት ነማንጀሩ ማሲ ላላታ ጨለ ይታይ ረክነከ ወይ ፈዱና ማንጀሩ ማለ ረክነከ ያበይና ማንጀሩ አመሊ ወራ የሪኮት አመሊ ወራ አዳማ ተው ደንዳቁ አሲማንጀሩ ታየሱም ዝም በል አንተ ምን አገባ ነማንጀሩ nama tokko waa dhufe rabbo kaase ka keewa baajala baasi Waaqayyo har'a isa afaan qabadhu siin jedhu afaan qabachiisee siif eebba gadhiisa haw daati junasa haleluya bore maamantine duka godhadhu malee har'ame dhugaa waaqa sajiraataati miti nama amanu tokkotti Waaqayyo itti cobsa miti dibata itti dhangalaasa ዘኪዮስ በርጢሜዎስን ጫልጀር የናኒ hincaልሶ በርጢሜዎስ ኢtti ጫልሲሴ ማል ጎደ ጀደ ሂንየደ hincaልሴ ሞይንየ ማየተን ኢtti ጫልሲሴ ማል ጎደ ወዮ ወራ ኢtti ጫልሲሴ እዩ ወራ Waaqayyo ዋጎዳ አገርቱ ሳበና አገርቱ አብጁ ሳበና አገርቱ ሙለተ ሳበና አገርቱ የበ ሳበና ኢዶ ሙለንሳ ኢዶ ፈይንሳ ጅሩ አርጋታኛለ ነሚ ተኮራ ከያት ቀቢያ መንጀሪ ብረድ በርጢሜዎስ ኢትጫልሲሴ ወራ ጫልሲ ጀዱ አገውድዴ ኢትጫልሲሴ ማል ጎደ የሪኮ ከያ ሂኒ የሪኮን ገራሲቲ ወራ ፈያ ኢየሲስቲ አሲቲ ሞነ ማጃማ ኢየሲስቲ መገርም ነው ፈያ ዳፍስንልቱ ዱኩፈታ ዳፍስንልቱ ያደኒቱስን የሪኮን ያደኒቱ ኢሳ ፈያ ዳፍስንልቱ ኢሳ ዱኩፈታ ዳፍስ ማሊንጎት ini dukusatan itu badu bayakan du barbadi malekan fayum barbadu ayajo በርጢሜዎስ ፈይነ በርባዳ ኢየሱስ ራ
agartuun isaa akka argu barbaada. Calliseerani. Hin dhagee Yesuus. Oh! Halaliiva nasaka. Dingati Yesuus denek. Eewni dudda duuba kooti iyyuu. Sagaleen iyya itti caalchisee Zakkiyoos iyye gurra Yesuus keessa bu'e. Har'a waan jedhaan iyyi kee kanaan dura hin dhaga'amu ati jettee boo'aa turte dhugaa Waaqa isa jiraataati. Miilli Yesuus asin darbaa hin dhaga'ama. Hin dhaga'aman jedhe. Wayyo amiini ma keessan kana maalumaan godhaa laata hin xinnattee mee jala mee baroodaa akka leencaa ameen jedhame kee abas. Gurra Yesuus kee buunaan galagalee eenyuun iyyuu ennaan gurbaa tokkodha jaamaadha noo umurii isaatti kaase maal gootaa noo jaamaadha umurii isaatti kaase maal gootaa inni afaanoo silaa warri yaarikoo amala isaanii dirqaa callisi namaan jedhu iyyisiisuu malee fayyisuun beekan waan ta'eef maal ennaan jaamaadha noo umurii isaatti kaase jaamaadha maal gootaa noo fayyurani umurii isaatti kaase iyyeessa inni koma isheen amaluma isheetiif siin jedhu amala isheetiif akka isheen amala qabee siin jedhu yoo harka kee ol kaasi waan jedha gidduutti harki tokko dhufee lafaa si kaasa. Akka godhe Yesuus no fidaa'e inde bartoonni Yesuus akkanani sila calliseen akka gootu jira itti deebi'anii bartoonni Yesuus barsiisaan si barbaada akka jedhan fayyisaan si barbaada akka jedhan warri kaleessa si iyyisiisan ulfina isa siif ta'u dhufanii hirmaatu jedhe barana waajjira keessa mandara keessa sanyiif zarii kee keessa ergaan qaba har'a isa barbaadamaa barbaadi isa barbaadamee si jalaan dhokannee barbaadi si argama inni. Zakkiyoos isa barbaadu beeka eenyu maqaan isaa ilma Daawit eenyu Yesuus dhaabbate waamaa'e eenyu dennaan namicha jaamaa'e warri isaa wajjin deeman ikkoo karabaatii qabu suufii qabu birrii qabu konkolaataa qabu eenyu qabu itti dhiphisaa deemu Yesuusin lafatti dhiphisaa deemu Yesuus garuu dhaabate gurra isaa keessa iyya gurbaa Barximeewos jedhamu bu'e malee warra isa dhiiban miti. Naannashuu laadiya namoonni tokko tajaajilaatti waan siqanii fi fayyina waan argadhu isaanitti fakkaata. Lakki boo Yesuusitti siqiisa keessaa waa shibaa. Inni harka keenyatti qabee waan jedhe anam doola anoo ko silkii garboolee faa qaba silkii intinaa faa qaba no ofin goyyamsin Yesuusitti dhiyaattee isatti dawwalta taanaan iyyi kee itti caalchisee isa bira ga'eera taanaan har'a waan kaleessa barbaaddee dhabdee wajjin wal argitee galta. Booree amantii godhadhuuti halleluuyaa dhikee abaasi. Yesuus qabaa fidaan jenne fidaa'e kai si barbaada barsiisan jennaan moofaa isaa achumatti dhiiseedha ka'ee gara Yesuusitti hin fiigee jedhe namichi koo ituu iji isaan argin yaan ilaalchi isaa inni keessa Yesuusin arge agartuu isaa inni bakkee koo jaamaadha iddoo Yesuus jirutti fiigeedha argitanitu moofaa isaa achumatti gatee iji isaa jaamaadha iddoo Yesuus jirutti fiige Yesuus harkuma isaatiin qabe jedha hin fayyi yeroo ol ilaalu hin arge Yesuusin amantii kee maal godhe si fayyiseera dhaqee Yerikoo keessa amalli warra Yerikoo maal gochuudhaan jedhe isa fayyaa qabu isa kakuudhaan deemu sin iyyisiisti isa dhukkubsataas maal gooti walii galleerraa isa sadaffaa biraan isinii dhufa wangeela Luqaas boqonnaa 19 kana keessatti isa sadaffaa amalli ishee inni sadaffaa Zakkiyoosin hadheessite gaafa Yesuus Zakkiyoosin karaa Yerikoo darbuu dhufu Zakkiyoos namni jedhamu cubbamaadha maaloodhaan jedhe na dukaasaa maaloodhaan jedhe qaraxa kuta namni qaraxa kutu immoo aadaa warra Israa'el keessatti yakkamaadha waldaa lixee waaqeffatu bataksaanan seenu ala dhaabatee ibsaa qabsiisee gala kurnaffaan harkaan fuudhamu maal waan ta'eef na dukaasaa maal waan ta'eef namoonni isa dhiibu turan hojjaan isaa immoo maalidha jedha Zakkiyoos rakkina gurguddaa sadii qaba tokko hojjaa isaa gabaabaa lammaffaa cubbamaadha sadaffaa immoo mootii warra Roomaatiif hojjeta malee warra Ayyuudotaa miti karaa hundumaa hadheeffamaadha gurbaan kun Yesuusin arguu maal godhe jedha hin barbaade jedha harka kee ol kaasi maalo haladiidha sakuuta rahabadiya har'a waan tokko miti waan hunda fayya kan kee
isa barbaadamaa Yesuusuma qofa naa barbaadi wajjinii Yesuusumaan barbaadna barbaadu Yesuusin barbaadu injiru Yesuus jira boo sagalee Waaqayyoo maal jedha wangeela Maatewos boqonnaa 6:33 mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaa maal godhaa barbaadaa harka kee ol kaasi waa jechuufan jedha isa barbaadamaa barbaadda taanaan har'a isa argattee galta Zakkiyoos arguu barbaade jedha eenyuun